Injo hanga dandeessutti eegi yoo inni fajjeesses nutti himi. Mana morilli takka tokko. Kanaan Wallahi wallahi waan taati miti. Anqaree funaa jala turame abaarsa inni makkii abaaraa ture santu rabbi itti deebise wallahi dhaggeeffadha. Abaarsa hin jirre abaaraa ture. Abaarsa ardii tanarra hin jirre. Hundi keessatti yaada tokko qabdanii carraan fudhadha Islam Freedom. Meeko ya najira sinjila bana ko wal jala dubbanni wal jala bana dali kam seedan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummata keenya mama bayan akti odo akti taphaa godhuuti wanni dhugaatti taate arra dhugaadha odo akti taphaa godhu odo akti taphaa godhee agarsiisaa jirutu aktiin tun guyyaa keessa deemtee dhugaa namatti taati yaa buleenki gurbaan kun sirriin jiru amma yoo biraa deemanillee gurbaan kun fajjeessa dhugaa rabbii fajjeessa wanni inni dheenya kana godhaa jiru wannummaan eega sooshaal miidiyaa irra dhufe godhaa jiru sirrii miti nama islaamaa tokkorraa sanuu nama kitaaba qareerraa sirrii miti tooftaa akkanaa baasee intala dubartiidhaa kalee jecha hin taane intala jaartii namaa jecha hin taane dubartii xiqqeessaa ture arrabsaa ture abaaraa ture arrabmas filima kanaan dhufuun there's like filimni isaa kun akkam fudhatama hin qabne goosisaa yoo kabajaanan aboo gattaa'ee bakka takka akka ustaazotii teenyaatti akka namni kitaaba isarra qaree hin jiru nama jabaadha gattaa'ee bakka takka gattaa'ee dhaggeeffadha gurbaan kun aana qaba abooshaa qaba obboleeyyan qaba sagalee wanta godhe manni kun wanta jira gurbaan kun aanaa qaba obboleeyyan qaba warra ganda qaba abooshaa qaba ummata islaamaa ollaasaa jira nuti kan ollaayina irra jiru waa takka isaa godhuu hin dandeenyu yoo wallaansa taate warri ollaasaa jiru qabanii boolla kaayanii nama maraate boolla kaayanii awwaalanii qilleensa irraa qabanii haa wallaananii bakka gargaarsa barbaadutti namni gargaaruu danda'u ni gargaara ammoo mana naajaara mana ammaareen irraate mana mirroon irraate mana baleessoo aana antii keenya kan nuti biyya faranjii jirru meeqaan tamtu ala galu jira kan aana antii rabbiin aana antii irra nama gaafata aana antii keenya haboo teenya ilmaan adadaa keenya meeqaan dhiifneeti habiraa gurbaa dargaggeessa cabsee baay'isuu danda'u mana jaarraa nuti waan itti tookin abaa boo deemii dalagadhu jaan gurbaa qabaati boofalmataa qabiyyuti warra nama akka inni haayinanii wallaananii. Alifoo fixattee dubbachuu fedha. Okay, shee hayyee dubbadhu sitiyaaneetiin dubbadha. iPhone 17 nu himu deemta amma nama raappu dubbadhu dhiifama ajjamaan godhu jira. iPhone 17 is bitamuu fi qaba san keessa galchi umaa rakkoon qabu cabsee jira kaleessa. Sanis itti qabi ammoo namni diin beektanii fi namni fira isaa taatan yoo waan kana isaa wajji qabdan rabbiin guyyaa boru isaan gaafata hawaasa qalbii darree nama lafaa ka'u jiru nama waan akkana akka yaadu godhu jirtan gurbaa kun gaafa kaan waraansillee ni fuudha jeetiin irraa buuftan gargaartan itti fayyadame as deebi'eeti amantirraa hin baay'ee itti gargaartan itti fayyadame arraas sanaan dhufe yoo waan kana laal namni Kota bayang gargaara nama diini miti gurbaan kun hawaasa keenya waa barsiisaa jettan abbaan fedhe si bira dhufu tokko si dura dhaabbatu. Akkasii. Isallee itti hima. Garuu namni qaala rasuulullaahi jiru akkamitti saalaa haadhaa nama yaadni itti karaa deemullee namoonni akka keenyaa waa takka beeknillee arrabsillee sanuun jechuun hin qabu jechuun qabu. Ammoo gurbaa kana ifin ajjeesa maare yatini giriitini kana ajandaallee ajandaa bareedaa jira ajandaa kanarra caalu jira akkaataa gargaartan hedduu jira boru akkamiin nama rakkate ayyoo bochuu akkamitti kottaa nu jechuu teessan boru akkamitti nama dhugaan rakkate karabbiin irra oofe itti geessa haayiliin baafne akkam taanaa tan gisee isan akkamitti isin nama keenya hawaasa keenya wal qabaatan please namni iffannisu dhiirti Dokotnya cuma syawara saya nanti bisa bantu shakak hawas ni mana family masih mana gratis akan nama sama nafri kuti ifude ifra geise tazium arkura yo dua ya tenisin aman nanti anisan amano Rabbi rahmat aku jalan Rabbi akan isu diri saat ini Rabbi arah movie kezi kan coba kaisa apa wan itu wan umat ini amma hawas asal jirtan arah wan intan girjatan gafat ugat harmen tebucu akan itu mata iflali Mama bayam balageda balagummaa isaa sirreessa akkuma wallaalummaa isaa sirreessee barate ustaaz yaani nama hundatti dhiyaatetti jaalalaa fi bareedina inni qabu jiru haasa'uu hin danda'u ammoo nama diini yaani namni jaalachuu jira iPhoneii miti manaa miti waan hundaa ni ammoo waan gaafachuu jiru waan haasa'uu jiru odoo beeku du'aadhaan sunnaa namaa ta'uu ifiin ajjeesa saahibii falmata atilleen boru yoo nama dhugatti gangalachuu jiru yoo raaliin ammaan dhaqqabetti akka namni si amanu yoo taate
keezii isaa cufi arraa juu yaala maasii arkee. Ifannisuun amma situ taa ifannisuun chitee miidhaan yoo harka kan keenya shaaraa keerra jiraate namni si gaafatu jiru. Nama guddaa. Ayyee shee bakka fafaafannisu shee. Dhugaan si maali? Boru yoo mataa keetiifuu iyyite namni si amanu jiru amma yoo waan akkana ta'e arginu. Namnummaan keezii kanaa. Waan la yeroo takka isinitti naasolaa nama warri miidiyaarraa na amanuu baatan warri lafarra jiru akkaanii fi naan soban dubbanne jechuudha namoonni gurguddaan ulamaa'iin wanti ragaa naaf falmataan nama akkamii yoo jaan nama kijiban dubbanne jechuudha. Saniif waan dhimmarraan qabu nama akkana kanarratti fedhu feekii dalaguu baatu. Garuutu akka inni keessa jiru aannin sullumaami qarree osoo nu garsiiftee namni iffannis tokko hin dhaqaba bu'aa nama reefkaa dhaqaba malee keezii kana hawaasa narraa fiti keezii kana hawaasa nuti wanni abdullaa si amanne arrabooda waan akkanaa namoota akkanaatti dhiyaattee namni si amanu tokko hin jiru gaafa dhugaa si dhuftee eenyu amantee gaafa dura anaatutu mucaan kun feeki jira jee dhufee isinitti himee mi'aate laala kijibaa ta'uu kan mormaa godhu ta'anii ni kijibdaa takka sin jenne ayoo si amanuu feetee gaafa dhugaa si dhuftee waan kana keessaa bahiinsi malee adinaa hojii mormiidhaaf si taasisutu hin jiru. Abbaa tokko deemsa garaa taasisutu jiru. Nurraa dhiisi beekaati waan hin beektu ati miidiyaarra jirta nama akkanti hin beektu nama kijibuu miti. ما أبصر في المتى ما منام ولا قبوسه وجلان قبوسه ما منام ولا سبوسه نما براتي ميتي خطو نما برابوس راسي ما نبوس ترانتي يا تكن دبدا تربدو بغا دفته تاغي خلاص نتي أنونتا ونام يا سيمي تلاكي كاتو كنا بوس جرا شيء أنا دبدا ميرا Gisak ama naga khalesa wali galleeti waan hunda mumabbayaanni goonaa fi jannee abaddaame waagaree fuwaasoytan isin maddiin dubbanneeti nutuyi dubbanneeti waan hunda xumurree sagaleellee kaayeet fi mumabbayaan waan hunda gartee waan waadaa galanis waan isaan gartee jarri filima dalagellee isaan haa kafalanii ati si gargaarra mana kan kee siifinna silkii cabteellee siifinna taa yaadabaddu janneeni akka namni obboleessi nama gorsutti gorsine jechuudha. Muhammad Bayaan yeroo hedduu akkanuma filima dalagu jira jechuudha. Kun hundinuu waan sirriiti miti. Dhaabbachuu qaba. Ammoo Oromoo yoom haga yoom gartee nama amantarraan baha ufina jeessa jechaa ooluuf wanni eetti gartee nama rakkatee gargaaraa hin jirtanii kana akkana fiidan. Ammoo waan kana inni haadhaabu sheekotiin akka isa daran khabarsiisaa jirtus meeqaatamtu jira takkaa gara galtanii ilaalle nama kaanis laalaati gorfamuu qaba yoo sirraa'ee ardas borus Muhammad Bayaan ni gargaara waan inni barbaadu hundani goonaafi garuu haasirraa'u gorsa keenyas haadha ga'u dura nama gartee si dhagahuutu wanni jaa nama gargaarres gorsa ni goonaa fi jaan akka nama tokkotti yaada kiyya kun. Falmata ammoo arrabooda bakka ati jalan deddeemin dhiisi deem. Gorsinee jira gorsa keenya yoo nun dhageenye. Wali jechaa jiru kanuma kalees wanni wali galle kanuma wanni kun dhaabbachuu qaba. Wallaan keenya lubbuu taphachuudhaaf waan akkanaa sanatti qoosaan gargaaran jee dhufee dhabamsiisee isinitti gaafatama. Akkas. Of nu sodaachisaa wanni waluuf hin jiru amma nu masfaraarra'in. Wanta kan bishaan dhugee arraas woomasuun hin dhugee boruus ijee wasan dhugee namni qaanfachuu qaba dhugaan illee taatu. Dhugaan illee taate qaanfachuu qaba namni sheemoyyuu. Amma Muhammad Bayaani isaa ufiif gufuu ufitte wallahi billahi tana duras gargaaramee ture gargaaramee ture ammallee gargaaruuf kaanee ture sheeshen nama gargaarsa adda durummaan uf qabeerraa tokko Muhammad namoon akkasi annilleen akkasi wal dubbisnee turre kaleessa waan barbaadamu ni goona fi horii namaa karratti badee kanallee irraa kafalleet rakkoo isatti harkaa qabdullee irraa cufnaa kennee isa barbaadaa turre. Taa'inee amma reefu nama asitti mana caaltuu kanatti wajjaasonnee turre reefu xiqqoo dura asii baanee gon deemee xiqqoo naannee deebuu bakka biraatiin makii gaggara galchee itti jiraachuu arrabsuu jiraachuu. Tiima isa erguu jira. Ijoollee baalagee amata meeqa ishee arrabsiisaa turee jira. Ijoollee santuu fuudhee qeleetti isa darbuu deema. Yoo ijoolleen sun dhayitee yaada irraa baafte malee falmata amma booda dhayitanii yaada irraa hin baasina. Haadatti nuu haa malee ifaa fannisu. Nuti sheekaa hedduu qabna. Beekaa hedduu qabna. Anaas isa ilma sharmuutaa ilma nadhoo ilma sadaka kadhattu ilmoo barandaa jechuudha. Sheeringi kan sirraa kutee mire
Tanaaf hambaan tanaaf narrabsita hin jiru no more sharing